Aktiidhaafne irraa itti deebi'i. Iddoon itti deebi'u maali? Ilaalcha siyaasaa jechaadha. Siyaasa innaa jennu gaa taaktik jechuu miti. Karaa kam nu baasa fakkeenyaaf ani fatam akka deemaa jirra. Karaa kanarra. Karri nuti deemnu daawuntaawunitti miti. Lakki asiin hin dheerataa asiin gorree irra naannofnee haa dhaqnu jechuu dandeessa. Ani immoo lakki kanatu irra gabaabbataa yookiin kana natti tolan siin jedha. Galiin garuu iddoo deemnu sana ga'uudha. Akkamitti geenya kan jedhu irratti amma nifati kan wal falminu jecha. Garuu otoo achiin gahin deebii argachuu hin dandeenyu kam akka sirrii ta'e. Haa ta'u garuu halaalatti tilmaamuudhaan kun sirriidha yookiin sirrii miti jechuudhaaf fakkeenyaaf amma kan waa'ee Tigree fudhannu. Tigreen biyya qabatte waggaa 24 bitaa jirti. Oromoo 27 manadhaa jira. Kan ajjeefame kan qalame baay'eedha. Gar fuulduraatti illee kan ajjeefamu jira. Daa'imni nafuu jaarsi nafuu. Kanaaf Tigreen nagaa hin barbaaddu. Otoo nagaa barbaaddee waggaa 24 maaf achi teessii siinan jedhani fakkeenyaaf. Kanaaf ani akkan argotti akkanatti fakkaatutti humnumaan dhaqmee lollee achi ariinu malee Finfinnee keessaa baafnu malee jarri kun nagaadhaan hin buutu waggaa 50 dhibba sima teesse akkuma maarri teesse sanaa siin jedha. Ati immoo lakkii jarri nuti dimookiraasiidha jedhaniiru hin buuna jedhaniiru jette amma amante ati. Ani namanne jara. Garaagarummaan keenya achirratti malee faktiin jiru wanti qabatamaan jiru wanti ani ittiin si amansiisuu jiru baay'ee jira jechaadha waa'ee Tigree jechaadha. Kan Tigree bira yoo darbee dargiinis akkasuma jechaa ture waggaa 17 booda qawween ari'ame. Haile Sillaaseenis akkasuma jechaa ture waggaa 50 booda dargiin ari'ame. Minilikis booda bosbosee of maajjige malee ofiisaatirraa aangoorraa hin buune ilmaan isaas hin buune. Kanaaf biyyuma sana biyya Impaayera Itoophiyaa jedhamu sana keessatti ragaanumti jarri kun aangoorraa bu'u jettee ati ittiin amanuu dandeessu har'a hin jiruun siin jedhaan fakkeenyaaf. Ati immoo lakkii maaloodha egaati immoo gaa waan itti karaa nagaan argadha jettuuf immoo naan galugaa. Maaliifin anaaf karaa kiyya waan hin argu kanuma. Ati wanta argitu saruu waan argitu sana. Kanaaf egaa siyaasi iddoo lamatti yeroo baay'ee bakka lama qoodame. Amma keenya hawaasni keenya irra guddaan namni kan itti amanu qabsoo kana qabsoon sirrii qabsoo waraanummaatiin duuluun akkasitti bilisummaa argamsiifnatti amana. Akka amana Oromoon. Murni gabaabaan tokko ammoo lakkii karaa mirga dimookiraasiitiin amanna jedhee gana. Galan egaa galan opiniyoon achi turtee gruppiin akka jaarma ODF yookiin immoo kan akka Oromoo National Congress kunuma turan miti. Waggaa 24 kanayyuu hima hidhamu warri isaan jala deeman ijoolleen hidhamtii isaanis homaan goone. Osoo waraabessi dhirsi waraabessaa maali dhirsi harree waraabessa irraa nama baasu akka jedhan sana ta'e jecha. Kanaaf inni garuu qabsoofnee lolla jedhu kuni hayyuuwwan gaggeessanii lolchiisan dhaban. Hayyuuwwan kun immoo maaliif dadhaban hoo jettu haala addunyaatu jira jecha. Naannoo biyya keenyaa kana iddootti qubannee armii loltuu ofii leenjifan qarqaarsa iddoon argan turu akka Sudaan, Sumaalee, Jibuutii, Keenyaa kuni qarqaarsa nuun kennine nuu maxxansatanii koottaas ta'aatii loladhaa hin jenne. Isaanis immoo wanni ofii qabu maaliif akka sana didan. Somaaleen waan didduuf qabdi, Jibuutiin waan didduuf qabdi, Keeniyaanis waan didduuf qaba jecha. Yoo Oromoon dhimma mataa isaaniiti. Dhimma mataa ofii bu'aa mataa ofii ilaalu achi keessatti. Yoo Oromoon bilisoomee biyya isaa murate nurraayyuu lafa barbaadaa jedhu amma Keeniyaan. Dhugumas immoo Marsabeet argitaa, Sololoo argitaa, Bobbaasaa jedhu. Naaroobii. Naaroobii. Kunuu hin dhufa boruu. Sodaa jedhu jira. Olola siyaasaa. Somaaleenis sanu. Gaafa Oromoon bilisa ba'e Ogaadeen mataan ishii Jijjigaa fi waan qallaafoo qabra daar kana kileem gochuudhaaf rakkatti jecha Oromoo wajjin wal lolti. Oromoon immoo humna guddaa hin sodaachise. Kanaaf isallee ennaa dubbannu waa'ee dhuma siyaasa keenyaayyuu hayyuuwwan Oromoo kanayyuu ennaa qeeqnu hubachuun nurra jira jecha maaf dadhabani kan jedhu sana. Horii maaliifin Eertiraa fi Tigreen qarqaarsa Sudaan irraa, qarqaarsa Araba irraa, qarqaarsa Ameerikaa irraa argataniitu kan mo'achuu danda'an. Isaan immoo warri sun immoo kan
ijoollee Tigree kana qarqaaraa turan innaa sana maaliif dargii jibbaa jaa turaniif. Arabnis haa ta'u Ameerikaanis haa ta'u sooshaalizimii hin jaalanne innaa sana. Kanaaf barri innaa geeddaramu siyaasillee ni jijjiirama. Kanaaf malee namni keenya loluu sodaatee yookiin didee yookiin hawwii dhabee miti. Gootummaa dhabee miti. Qabsoon hidhannoo tuni yeroo dheeraaf turtee jirti. Egaa amata 50 irraa ol lakkoofsisee jira. Wanni galma ga'uu dadhabeef bilisummaan dhufuu dadhabdeef biyyi keenya walabummaa gonfachuu dadhabnee fi maaliif si fakkaata? Inni argitee dursa dubbii Oromoon gaafa dhufee dura Habashaa jalatti gabroome kaasee durumayyuu warri qawwee Habashaadhaaf kenne warra kiristaanaati. Portugaal haa ta'u, British haa ta'u, Faransaay haa ta'u, Raashiyaa haa ta'u namni isaan hin qarqaarre hin turre. Keenya immoo Oromoon kuni farra gartii inni kaan Islaamaa inni kaan kiristaanitii hin jaalatu gaallaadhaa maaloodhaa pagaaniidha jedhanii maqaa nu balleessaniiru. Idda dhufanii booda immoo addaan gosaa fi naannoon ciraniiru. Sana booda immoo amantii adda addaa fidaniitu introduce godhan. Kiristaannii fi Islaamni waliin hin nyaatu jedhanii lama nu barsiisanitti geenye turre jecha. Kanaafi achi keessaa garagallee ani Oromoodha jennee qaaneffachuu ofitti saalfachuu sana jalaa baanee ani Oromoodha jechuu kan calqabne kun waggaa 20. Malee ani Oromoo miti jedhee namni maqaasaa Amaaraa baafatee, maqaa Arabaa baafatee, maqaa Israa'el baafatee, maqaa Juu baafatee ofirraa baqachaa ture. Har'allee ijoolleen Oromoo keessaa dubartiin keessaa warri katamaatti dhalatan. Amma maal jedhan? Ijoollee baadiyyaatu waa'ee bilisummaa Oromoo odeessa malee ijoolleen katamaa rakkoon qabdu nurraa jedhan. Dhugaa isaaniiti. Ijoolleen katamaa araadaa ofiin jetteetu iyyuu araadaa jechuun modernitiitti fakkaata. Beekumsatti fakkaata. Araadaa jechuun nama hunda wajjin jiraatu, nama waa beeku, akkasitti nama gamna ta'ee fi bareedaa ta'e akkasitti ilaalama. Kanaaf katamaan nurratti ijaaramuunsaa mataansaa nu balleesse. Aadaa keenya balleesse, afaan keenya balleesse, ofitti nu saalfachiise. Kanaaf wanti Habashaan addaan nu bittimsitee ittiin nu mogoleetti nu laaffiste karaa tokko toon ta'in karaa 10,000 argite. Kanaaf qabsoon irra turre maafi amana ture kan jedhu biyyi uummanni Kosovoo waggaa 600 irra ture. Barana kan bilisoo. Waggaa 600. Kosovoon Yugoslaaviyaan kan impaayera akkuma Itoophiyaa kan. Waggaa 600 booda hamma kan bilisummaa argatan. East Timor ilaali. Waggaa meeqatti fixe? Scotland, Ireland kun ammallee bilisa baanaa jedhu miti. Kanaadaa keessaallee warri afaan Faransaay dubbatan bilisa baanaa jedhu. Hin dhaamne bilisummaan uummataa. Dhaamaa hin jiru. Hin dhaamne. Himatti jira uummanni. Itti finiinu jira. Ittuma finiina. Nutillee gaafa of barree an Oromoodha jenne. Gaafa of hin boonnee mana Habashaa dhaqnee nyaachuu dhiifnee garbicha Habashaa, garbittii Habashaa, garadii Habashaa ta'uu dhiifnee eenyummaa Habashaatiin boonuu kana dhiisnee jenne bilisummaan dhufti. Hogganni jaarmaa yeroo kamiyyuu daggala taa'ee lolchiisuu qaba. Yeroo garii akkas irra seera qabsoo keessatti akkas irra milkaa'a jechuudha. Amma hogganoonni keenyaa biyya alaa jiranii, magaalaa keessa jiranii waraanni gaara jira. Kuni qabsoo hin faallessu? Hin faallessu. Maal yoo jette? Sochiidhuma biyya kamuu keessatti hayyu dureewwan qabsoo gaggeessan hundi isaanii baay'een isaanii biyyaa baqatanii amma fakkeenyaaf Leeniin Raashiyaa keessa otoo dhufee uummatan sochoosin Jarman jiraata. Mallas Zeenaawwii gaaftinni bosona seenee lola hin jiru Somaalee fa'aa dhokatee jiraata. Paaspoortii 20-30 qaba. Ameerikaa kanallee jiraateera. Ijoolleen Eertiraa baay'een Sudaan jiraatan. Saawus Sudaan kan dhiyoo kana bilisoomte. Joon Garaan geessa ture. Eertiraan turre. Amma dhaqanii bilisoomanii rifereendamii kottu jedhanitti hin galle biyya isaatti. Liidarshiippiin eessayyuu taa'uu hin danda'a. Garuu militarii beeziin tokko, aarmiin tokko iddootti humna ittiin bakka irraa bobba'u, bakka nama rukutame ittiin wal'aannatu, bakka midhaan facaafatee qotatu, lafa bilisoomte, dirree bilisoomte.
laga qulqulluu dhugee armiin dhugee wanni jedhu iddoo kominikeeshiniin irraa darbu reediyoon irraa darbu ijaaramuutu barbaachisa biyya keessatti jechaadha.